kitaaba lama barreesse. Kitaabolee kanneen kitaaba isa kan kitan kanneen jaartolii kiyyaaf barreesse. Kitaaba tokko lama miti kitaaba baay'eedha. Kitaaba baay'eedha. Kana jaartii duraatii fi kana siidunaa fi tanammoo intaloo tanaa fi takkammootu fireendii wayiiti. Fireendii Itoophiyaa takka. Kitaaba kana keessa guddaan kabuziyyeetti. Kabuziyye guddaa. Yeroo dheeraaf barreessaa ture. Yeroo dheeraaf waa'ee siirraa. Mee waa'ee siirraa waa'ee isin jedhu takka walaloo. Walaloo isin jedhaa jechuudha siirraa bannaa taachuu. Hayyee afaan baay'eedhaan barraa'e. Afaan Ingiliffaa, afaan Amaariffaa, afaan Oromoo, afaan waliigala. Walaloon si dubbisaa daqiiqaa muraasaaf gurranaaf ergisaa jedhama mata duree walalichaa. Viidiyoo waraabbadhaa. Qophooftanii eegalu. Waa'ee jaalalaatti. Walaloo gabaabduu isiniif dubbisaa daqiiqaa muraasaaf gurranaaf ergisaa jedhama mata dureen isaa. Sin jaalladha buziyyee koo jedhama mata dureen isaa. Waan na dhageeffattaniif galatooma. Fixee jira walaloo koo. Galatooma. Yaada kiyya daqiiqaa gaggabaabsee isinirraa xumuruu kiyyaaf na of kolchaadha. Xumuree jira. Eessa jira? Hin dhageenye gamma. Nama bochisa. Walalichi nama bochisa. Dhugaa rabbi uummanni maa kolfa? Maa kolfitan? Mataan nagaa qabu uummata. Maa kolfitan? Waa balleessa qabamuun irra isinii deebi'a. Innaan illaahi wannaa jedhan uummanni maanatti kolfatee waa balleessa jedhan odoon beekee waa balleesse. Waan jedhan qabaan. Irra deebi'ee dubbisamu qoy wayin balleesse moo dogongora kun. Hinde bar kitaabarraa dubbise. Takka lama sadii afur kun tasriyaa doolaaba keessa jira. Bara arrabaas ni fuuteessaa. Maal jettamsa? Afaan Ingiliffaa tokko irra sii deebi'a koo. Ni fuudhin maaltu jira? Sin dhageessuu yaameeme? Dhugaadhaa bar? Aftaa hin lammata maalash? Hin dhageessanii jechaa. Ifaa ibsite. Afaan hin beeku rakkadhee beekta. Kama ifaan barbaanne ifaan haa ibsedheen. Amma rabbi na dhiisa. Jarrillee akkanuma isin qootisa. Laa ilaaha illallah. Kitaabni kun seenaa hadhaa wayii of keessaa qaba. Gadda onni. Gadda onnee nama cabsu wallaahi. Gadda onnee nama cabsu kun. Dhugaa rabbi. Onnee nama cabsu. Sheeka ta'eetiin akkatti waan meeqa naa qajeelte osoo jedhu kitaaba kana keessatti waan onni nama tokko dubbisa wayii argifannaatti. Siduu namaa jijjiirte wayi deebisi yookaan si ari'aas keessa ayiwa dubbisimee jedha. Eeshi mata dureen isaa I love you jedha mata dureen isaa I love you jedha. I love you biyyee alaaba zaamxaaxaa inee waddishaaloo nabsa iskittuu waxaa jedha tokko. Qaxxaayidha qaama. Afaan biraatillee ni jira amma afaan sadii hin jedhamu ammootu. Jaalalti na qabdee narraa dhiisi waree yaachi lije የምታምር አለቃትም ዛሬ በፍቅር ተይዤ ስማፎሶ እዩ galatooma waan dhageeffataniif yoo xumure walaloo kana kitaaba kana in eebbisiifne waan ta'eef rakkoodha. Kitaabicha waan hin eebbisiisiniif abshiir sooftii siimidha. Kitaabicha waan hin eebbisiisiniif yoo fixe gaarii miti. Ingiliffaa jechuudha. Yaa Ingiliffaa fi Amaariffaa fi wannoo dhalaal. I love you biyyee alaaba zaamxaaxaa inni waddishaaloo nabsa iskittuu waxaa ka jiru suni mata dureedha. Ka Ingiliffaa fi Oromoo fi Amaara of keessaa qabu sun immoo ofii wal jaalattanii ana jedhee bara inni hin mudatu hin jedhee malee ofii wal jaaladhaa hin jennani achitti fixattan kifilii kiloo manni kee kifilii kana keessi kifilii olii isaa garagara kifilii keessan ofii wal hin jaalatina ilaalsin agarsiisu kifiliin keessan garagara ilaalma kuni kifilii buziyyee aadaa akka aadaa immoo gara olii isaa isheen akkasitti olii galle. So
amma waa'ee wannoo haasofna ennu maqaan afaan ingiliffaa san jaalalti na qabde narraa dhiisii waree yaachii lija mattaama allaqaatim zaaree fixumoo dhiisu gaayis lubbuu namatti dheeresiti walaloon ta'e lubbuu namatti dheeresiti jettee wanna saara lubbuu namatti dheeresiti wannoo ta'uu qaba amaluma walaloota akkana onni namaa dhaabuu danda'uu qabdi digale onneen namaa tun takkaan dhaamuu qabdu ol dhaabbatuu qabdi ani kitaaba wanti dubbisuuf calliseeti miti hayyoota wajjin oola duraan gaafa ijoollummaa kiyya hayyuu ta'uudhaaf fixratti godhaadha kitaabni keemmataaf luka adda namaan galuu maal namaan galle booy tokko lama sadii afur shanan hafe gara olii jira odaa welcome habibi hundumtuu ka jaalalaati hundumtuu ka jaalalaati walalooni ka jibballee hin jira no kitaabichi kanuma jaalalaati moo jedhe no kitaaba kuni tokko ka jaalalaati tokko ka akkanumatti saayikoolojii namaa qo'atu tokko mootu ji'oogiraafiidha waa'ee addunyaa kana ardii addunyaa kana qorata inni tokko immoo waa'ee tiktookiti jaalala tiktookii irra yoo bitatu barbaadda yeroo gabaabatti eebbisiisa waan ta'eef kitaaba 5 seenaa keessatti namni kitaaba 5 bakka takkatti eebbisiisa kitaabni kiyya beekamtii argachuudha addunyaa biratti gurra horachuudha inni sun eebbifameera inni kun mucayyoo sana eenyu maqaan ishee ganaa dhangee nama sun mucattii biyya jirtu biqiltuu eeyye no ganaa guyyaa muraasa tafe okay hirmaannaa gootanitti isarratti waan hirmaannaa goote qabda ati silaa nama kitaaba barreessu waan taateef si gaafadhe hirmaannaa gadi godhe tiktookii irratti iyyee fi ture akkanumatti bakka akka gargaaramtu akka geemni si push ta'amuuf minaamin waanuma danda'an inni ka gara kiisii kanaan hin gargaarre gara sagalee ta'uutiin gargaaree hin jira nama baay'ee kitaaba waan jaaladhuuf nama kitaaba barreessu baay'ee jaaladha maaliif jennaan kana biyyarraa fichisiisan kitaabni biyya kanatti hin gurguramu kun hundi biyyarraa dhufe kana qofaan qaba dhugaa rabbi amma kutaa keessa seenuun barbaadu malee kitaaba baay'ee jaaladha hin dubbifta jechuudha maal naa godhare maaliif hin bitta birrii baasee jibar kan bitu biyyarraa ergisiisa nyata sinirraa murra jechuu kootifu ahooni lilla iho dubbii ana tuttuutti nalatti adabdee rakkoon qabu iti ashiiti dona xalaa bitte abbaa ashiiti dona caammaa bitte akka kan hunda lakkooftee irratti gennite maxxansi jedhu aara baga nyaattanii isii dhiiraa dhiisi ganni aniin isii durbaa dhiisi aniin dhiiraa yoo hawaala ergu hawaala fakkeenya birrii fuudhee ergu haga akkaawuntii kiyyarratti naa galu hiriyaa kiyya ka wajjin makiinaa keessa taa'ee nyaadhutti hin kennu hiriyaa kiyya ka wajjin makiina keessa taa'ee wajjin nyaannu taa'aa jirra achi naa dabarsi jedheen itti kenna laal siigale warra zala jirtan shamarran zala jirtan gurri keessan siriti calaw haa jedhu jedhe sheekii roobee gurratti calaw sinaa jedhu maarami ammaan booda waa'ee birrii kalama takkan dubbadhurra of arraba kiyya abaareeran dubbadhu jedhe gurra hoo qabaattan ta'ee damooza keessan jaalam akkamoo jabaatte ji'a laman dabarsinaa bakka ji'a laman dabarsinaa ji'a lamaan ergadhaa gara maatii keessanii yoo birrii ergitanii maadaamin teessa siniif agalchitu kuma kudha jaha tasitti himatte suni halkan ijaazaa bultee itti kennite bo ija qabattee itti kennite yoona ijaazaa wajji bultee yookaan ugurwaa waggaa tokko odon ergin kenniteef dibbiin godhee anyaatu fuura isa lafee isaa halkan achitti baafataa bulee fi suura isa qumxaa achitti irraa dhumte ajaanaa deebise tatti narraa googa dhuga onganasiinan iyyuu otoon guyyaan asirraa muraa jedhee gaanja goraanja kaasee uu jedhu nugusa caalee kuma kudha jahu jedhee lakkaa irraa fudhate. Baagase argisiisee fuudhe nan galchu. Ana bicha miskiini kan irraa fuudhe. Nama takkan birrii itu nyaanni jedhu sun. Allah jalli tokko kan
Ijaaza buutanii wal xabbasaa bultanii birrii ijaaza wal gaafattu. Isa fuudhana maalii argina? Birrii kan kee yoo inni ID si erge yookaan akkaawuntii isaa si erge malee waamtee ittiin kenniin jiru. A'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim. Eessatti of qabadhaa rabbii sodaadha. Kun kuma sadii na nyaate kun kuma lama na nyaate aandee kataballata. Shamarree Oromoo safuu qabdu. Aaran naante safuu qabdu safuu gatte shamarree Oromoo walla. Shamarree Oromoo safuu qabdi no ver. Safuu da qabattee maallaqa birrii kana hunda lakkooftee namatti kenniti. Laal. Birrii mana ijaazaan kaffaluu shiidha. Tokko jedhe lakkaa gurbaa. Qallaba kan bituu shiidha. Lama jedhe. Surree kan bituu shiidha. Sadi jedhe. Kootii kan bituu shiidha. Afur jedhe. Manja fiqaadii kan barsiisu ishiidha. Shan jedhe. Gaafa ijaasaa buute shirribittiin hangoosisu ishiidha. Jaha jedhe. Kiiroleetti kan gabbazu ishiidha. Torbeedha gaggeeffadhu. Cooba kan mursiisu ishiidha. Saga jira guddiju gubbaa. Bakka dhugu sadii. Maali isin Abiyyi Ahmad iyyuu hagaa namaaf hin godhu. Biyyoo abbaa keessa nyaattanii afar abbaatachuu bulu. Ootana bara ishiin bara anamma kaalsi qixxuun fadheera nu laala. Ootana bara ishiin wayyaa gaariidhaan uffattee irraa mul'atu bara suuqaa buute soqololee fakkaattee deemti bara ishiin ootana bara wayyaa gaariidhaan uffattee irraa mul'atu. Inni mataa isaa farrasee maal rakkatiree rabbiin isa badhaasa gubbaati kun. Sinaa nyaatu dhugaan amma rartanan. Otoo nanan sirraa iyyuu sin erga kennitanii nama rartanan. Alla galcheena. Bonde lammata natti kotta kiddinte birri nyaatamte dheeratti dubbadha. Lammata mata kanatti dubbadha. Akkana ta'ee ganni jettee kanatti dubbin godhu. Birriin dubartii irraa nyaatan kun illee garuu boordii illee namatti baasisu. Muka nama godha. Nyaadha. Ishii sinitti kenne nyaadha. Ishiin teessetuma irraa qallabdu. Barri ishiin barri ishiin barhaadha ishiiti barna xalaat akka bitteen beektu. Warri birri nyaatu kun parsantiin muraasni laadha ishii dawwaltee kan quban qabaannedha. Nyaadhaa si warri tolee hin jedhe miti dhiifama naa godhaa yeroo tokko doon ta'in yeroo 700 dhiifama naa godhaa nyaadhaa ammaan booda qaraxxafaa tole nyaadhaa erga ishii isinitti kennite tolee tasmaan manaa bulu lakkoofsa isinitti kennite waan ta'eef nyaadhaa. Haati ishii biyyatti bargoongoo cittuu uffattee deemti. Biyyoo nyaadhu haati ishii barna xalaa cittuu uffattee deemti. Haati ishii shaashii sarsaa uffattee deemti. Ishiin asitti birrii 16 lakkooftee kennitiif. Birrii 17 lakkooftee kennitiif. Damooza ji'a torbaa damooza ji'a 8 lakkooftee irraa kenniti. Nyaadhu ati obboleessa kosiifa saameetillee nyaadhu ati Awurooppaa jirtu eessa nyaatta. Nyaadhu atillee koffiyyaadhaan bitadhu. Koffiyaan bitadhatillee nyaadhaa haa nyaatamtu. Dubartuma Oromooti kan nyaatamu. Ani afaan jaraa kanallee hin beekna. Abashaa takka gadi baatee ብር ተበልቻለሁ ያዙልኝ ድረሱልኝ የኢትዮጵያ ህዝብ የምን ህዝብ የምትል ሰምቼ አላውቅም። ካንተኛቱን ጉያ ኛተመ ኦሮሞ ሂኖሮማይነት ሂኖሮማይን አማራይ ኦሮሞ ነው ፊፉ ረኮ ጭማ ከሰ ጅራ ኦሮሞ ነው ፊፉ ረከቴራ ኦሮሞ ምሽክል ብር ለኮፍቴ ተከኒቴ በር ቶርበን መገረ ከሰ በር ብር ኩሙ ቁደጃ ለኮፍቴ ተከኒቴ በር እትከኒቴ ብሎክ ነጎደ እት በር ገፍቴ ሚቲ እሺ ሚቲ سلكي كيتي بيت إن شاء الله سيجو دنيا هنرا بلوس ياقول إن فيردوت لدنيا لا كرام أتأكمي بلوك مدرج على بشانش هان كل لعب